Harka fuun akkam jirtu hordoftoota Qubee TV oduu qubeeroo karaa kan isinitti himu ani Leensaa Hordofaadha. Waajjirri Ministeera Muummee fi dhaabbileen itti gaafatamummaa qaban hojii tola oolmaa waqtii gannaa eegalchiisan. Hojjettoonni Waajjira Ministeera Muummee fi dhaabbileen itti gaafatamummaa qaban bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii aanaa Gadaa Faajjiitti hojii tola ooltummaa waqtii gannaa eegalchiisan. Sagantaa hojii tola oolmaa kana keessatti mana namoota dadhaboo ta'aniif ijaaruu, manneen barnootaa haaromsuu akkasumas biqiltuu dhaabuu dabalatee hojiiwwan biroo akka hojjetamuuf jiran dhaabbata tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa mana lubummaa naannoo Tigraay waliin mari'achuuf waamicha dhiyeesseef. Sirna mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa walgahii tattamaa gaafa gahee tokko bara 2023 akka lakkoofsa Awuroopaatti waame kanaan dhimma muudama episkooposota tibba darbe kana keessa naannoo Tigraayitti raawwatame irratti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Tigraay waliin mari'achuuf akka ta'etu gabaafame. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Tigraay torbanoota darban keessa osoo mormiif qeeqni jabaan Sinodosii biyyoolessa Itoophiyaa irraa isaaf dhiyaatu abbootii 25 filannoof dhiyeessuun isaan keessaa episkooposota 10 muuduun isaa ni yaadatama. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti uumameen yoo xiqqaate namoonni 3 du'uun himame. Mootummaa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti uumameen yoo xiqqaate namoonni 3 du'uun isaanii dhaga'ame. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa godinoota Walloo lamaan jechuunis magaalota Waldiyaa fi Makkana Salaam keessatti dilbata darbe jechuun adoolessa 23 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti humnoota nageenyaa naannichaa fi gareewwan seeraan ala hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 3 du'uu namoonni ijaan arganiin wabeeffadha jechuun raadiyoon sagalee Ameerikaa kaleessa galgala gabaase. Akka gabaasa dhaabbata raadiyoo kanaatti Dooktarri Hospitaala Waldiyaa kan godina Walloo Kaabaa maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka jedhetti sanbata darbe irraa eegalee namoonni nagaa fi miseensonni humna nageenya naannichaa rasaasaan rukutamanii hospitaala galuu isaanii nuuf himee jedha. Gama biraatiin godina Walloo Kibbaa magaalaa Makkana Salaam keessatti namni tokko ajjeefamuu maddeen hospitaalichaa akka ibsantu gabaafame. Mootummaan gareewwan seeraan ala hidhatan hiikkachiisuuf akkasumas miseensota humna addaa naannoo sanaa caasaa nageenyaa adda addaa kan biyyattii keessatti makuuf murteessuu isaa hordofuun haalli nageenyaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessaa hammaatee jira jechuun dhaabbata raadiyoo sagalee Ameerikaatu gabaase. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu biyya alaa isinitti hima. Abbaan qabeenyaa Mosaajii Tiwutarii loogoo simbirroo cuquliisaa gara xaa geeddaruusaa beeksise. Abbaan qabeenyaa sab-himaa hawaasaa Tiwutarii Eelon Maask mallattoo yookaan loogoo simbirroo Mosaajii Tiwutaraa irratti argamtu haquun gara qubee xaa jijjiiruun isaa hime. Eelon Maask maqaa daldala Tiwutarii gara maqaa xaa koorp kan jedhutti kan geeddare yoo ta'u maqaa kana bakka buusuun kun yeroo dheeraa dura ta'uu qaba ture jechuun dubbate. Akka gabaasonni jedhanitti bileenarri kun Mosaajii guddaa xaa jedhamu kan Mosaajii Chaayinaa WeChat jedhamu wajjin wal fakkaatu kalaquu barbaada jedhu. Dilbata mallattoo Tiwutarii jijjiiruu barbaadaa akka jiru yeroo tola Tiwutarii isaa irratti katabe akka jedhetti mallattoo Tiwutarii fi simbirroo suuta nagaatti jennaan jechuun barreesse. Hooggantuun olaantuu Tiwutarii Liindaa Yaakiriinoo haasaa taasisteen akka jettetti Tiwutarii haaressuun carraa haaraa fi gaarii ta'edha jette. Oduu ispoortiitiin Torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaatti Osfaanaan eegalame. Torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaatti Osfaanaan gaafa adoolessa 22 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti Ameerikaa Kaabaa kutaa magaalaa Meerilaand keessatti jalqabame. Hawaasni Oromoo naannoo magaalaa Waashingitan DC dorgommii Osfaanaan dhiyaate kanarratti gareewwan 5 hirmaachaa akka jirantu himame. Kilabni Faransaay PSG'n taphataa isaa Mbaappeen kilaba Saawud Arabiyaa Al Hilaal waliin akka haasa'uuf hayyameef. Kilabni Saawud Arabiyaa Al Hilaal Kiliyaan Mbaappee yuuroo miliyoona 259 mallatteessisuuf gaaffii dhiyeesse. Kilabni Faransaay PSG'n taphataa sarara fuulduraa Kiliyaan Mbaappeen kilaba Saawud Arabiyaa Al Hilaal mallatteessisuu barbaadu waliin akka haasa'u hayyamuusaa Sky News gabaase. Kilabni Saawud Al Hilaal Kiliyaan Mbaappee gatii riikardii haaraa ta'een akka mallatteessisu gaafachuusaan wal qabate kilabni isaa PSG'n Mbaappeen kilaba Saawud Arabiyaa waliin akka dubbatuuf hayyame.
kennameef. Guyyoota darban keessa Tottenham dabalatee yoo xiqqaate kilaboonni 5 Mbappé fudhachuuf kilabii Faransaay PSG waliin haasa'uu isaanii Sky News gabaase. Chelsea, Manchester United, Inter Milan fi Barcelonaan Mbappé fudhachuuf fedhii agarsiisaa turan. Mbappéen kilaba isaa PSG waliin kontiraataa waliin qabu xumuruuf waggaa tokko qofaatu hafe. Taphataan kun bara 2017tti tapha tokkoof gara PSG'tti kan makame yoo ta'u, booda irra garuu dhaabbata ta'uun hanga ammaatti kilabuma kana keessa taphachaa jira. Hanga ammaatti kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu waliin kan ture ani Leensaa Hordofaadha. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii.